godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruutti haleellaa garee shororkeessaa amaaraa faannootiin lubbuun namoota hedduu dabruu jiraattonni himani. Haleellaa kanaan poolisoonni federaalaa 30 ol ta'an ajjeefamuutu ibsame. Muhammad Fantaalee jiraattota dubbisuun bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruutti haleellaa gareen shororkeessaa amaaraa faannoo raawwateen jiraattonni poolisoonni federaalaa fi kaadiroonni bilxiginaa oromiyaa ajjeefamuutu himame. jiraattonni oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan haleellaa gareen shororkeessaa kun guyyaa 3 dura raawwateen poolisoonni federaalaa 30 caalan ajjeefamanii jiru jedhan. haleellaa aanaa amuruu ganda cidhatti jedhamtutti raawwatameen itti gaafataman waajjira afyaa'ii aanaa amuruu obbo Dachaasaa Olaanaas ajjeefamuu himanii jiru. Gaafa wiixataa as naannoo kanatti seenuudhaan bakka ganda cidhatti jedhamutti seenuudhaan uummata nagaarratti waraana bananii nama 3 erga ajjeesanii booda qaamni mootummaa bakka sana deemee qaama mootummaa bakka sana jiru immoo humna federaalaa naannoo sanatti bobba'e akka jirutti rukkutanii lubbuun naannoo nama 37 battalumatti du'ee darbeeraa jechuudha. Beeku amma itti gaafatamaa waajjira afyaa'ii aanaa amuruu obbo Dachaasaa Olaanaa kan jedhaman isaanumaa wareegamanii guyyaa kaleessaa awwaalli isaanii sirna awwaalli isaanii magaalaa warraatti raawwate. Sirni awwaalcham obbo Dachaasaa Olaanaa kaleessa magaalaa Oborraatti raawwatamee jiraachuu saddeessanii jiru. haleellaa garee shororkeessaa faannoo raawwate kanaan namoonni nagaan 3 akka ajjeefaman jiraattonni ibsanii jiru. Poolisoota federaalaa humna shororkeessaa faannoon ajjeefaman kanneen uummata Oromootu dirmatee reeffa isaanii kaasuun awwaalee jedhu jiraattonni naannichaa. weeraraa garee shororkeessaa faannoo kanaan jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu erga jalqabanii waggaan tokko darbuus himanii jiru. aanaa amuruu ganda 10 olirraa hawaasni buqqa'uun gara magaalaa Oborraatti baqachaa jiraachuutu addeeffame. aanaan amuruu naannoo Amaaraan waldaan gasite kan jedhan jiraattonni humni shororkeessaa faannoo wayitii garaagaraatti beelladoota fi qabeenya uummataa saamaa akka tures dubbatanii jiru. aanaa amuruu ganda haroo guddinaa fi maddeelee jedhamanichi humni shororkeessaa faannoo beelladoota 300 ol saamuus jiraattonni ibsanii jiru. dabaluunis manneen jiraattota gubaa akka turanii fi lubbuun namoota baay'ee haleellaa faannoo Amaaraan darbaa akka ture himanii jiru. mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa daangaa darbe kanaaf deebii wayituu hin kennine jedhamuun komatama. Hayyoonni Oromoo waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana bilisummaa Oromoo qofa irratti kan labsame osoo hin taane waraana qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromummaa irratti labsameedha jedhani. hayyuun seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa, hayyuun falaasamaa fi gaggeessummaa Dr. Hussein Kadirii fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii waliin taasisaniini kana kan jaane. bu'aan waraana kana irraa argamu biyya diiguu fi dhiiga lammiilee dhangalaasuu akka ta'e ibsanii jiru. Siraaj Sabaaf xiinxala hayyoota kana gabaasa bal'aa qindeessee jira. Ibidda hin dhaamne qabsiisuudha. Oromiyaa keessatti lola labsuun riiformiin siyaasa dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufe Itoophiyaa gara dimokiraasii fi nageenyaa osoo hin taaneem gara waraanaa fi tasgabbii dhabiinsaatti ceesisuun abdii sabaa fi sablammoota biyyattii dukkaneessuu isaa qooda fudhattoota siyaasaa Itoophiyaatiin ibsamaatii ture. Sirni bulchiinsaa mootummaan qabatee fi gaafii uummataa cinatti dhiisuun ka'umsa waraana waliinii fi tasgabbii dhabiinsa biyyattii hordofsiisuun isaas irra deddeebiin dubbatamaatii jira. Waraanni waggoota 4 biyyattii keessatti adeemsifamaa ture waraana eenyummaa sabootaa balleessanii eenyummaa Itoophiyaa qeenxee ijaaruu akka ta'e hayyoota seenaaf xiinxaltoota siyaasaatiin ibsamaatii ture. Hayyoonni Oromoo Profeesar Isqeel Gabbisaam, Dr. Hussein Kadiiriif Dr. Milkeessaa Miidhagaam xiinxala sagantaa OMN Gaaddisa Raabaadorii irratti kennaniin waraanni Oromiyaa irratti labsameem dhimma waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taaneem dhimma eenyummaa Oromootii jedhaniitii jiru. Hayyuun falaasamaa fi geggeessummaa Dr. Hussein Kadiir waraanni lixaa fi kibba Oromiyaatti adeemsifamaa ture hidhaan ajjechaan reebichaa fi saamichuu waggoota 4 darban uummata Oromoo irratti taasifamaa ture waraana osoo hin labsamin adeemsifamaa ture. waraanni amma Oromiyaa irratti labsame ammoo waraana humnoota alaa fi keessoo hirmaachisee labsameedha kan jedhan Dr. Hussein Kadiir Oromiyaa irratti lola labsuun ibidda hin dhaamne qabsiisuudha jedhu. Ibidda hin dhaamne qabsiisuudha. Oromiyaa keessatti lola labsuun akka Tigraay sana, akka Amaaraa sana, akka Affaar sana laayyoo hin ta'u.
bal'ina isaatiin kan ka'e hawaasichi lakkoofsa isaatiin kan ka'e lafa isaatiin kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo hin argatin Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu kan jedhan hayyoon falaasamaa fi geggeessummaa Dr. Hussein Kadir waraanni Oromiyaa irratti labsameem waraana biyyattii diiguu danda'udha jedhum. Biyya sana keessatti Oromiyaan nagaa argachuu dhabnaan biyyi sun nagaa hin argattu waraanni kun yoo dhaabbateen alatti waraana biyya diiguuf deemu. Kolleejjii Michigan Albionitti saayinsii siyaasaa kan barsiisan Dr. Milkeessaa Miidhagaam waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana waboo qofa irratti labsame osoo hin taaneem waraana qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas waraana Oromoo fi Oromummaa irratti labsameedha jedhum. Waraana bilisummaa Oromoo irratti miti kan labsame. Waraanichi generally waraana qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsoo Oromoo, waraana Oromoo fi Oromummaa irratti labsame. Waggootaaf waraanni jibbaa Oromummaa irratti hundaa'ee adeemsifamaa ture kan jedhan Dr. Milkeessaa Miidhagaam rakkoo siyaasaa waraanaan furuuf yaaluun qarooma biyyattii ta'ee jira jedhan. Waraanni ayidooloojii muummichi ministeeraa biyyattii ilaalcha maqaa Itoophiyummaa jedhuun jibbinsa Oromoo irratti hundaa'een nama ijoollummaadhaa kaasee akkaataa sanaan guddates waan ta'eef qabsoo Oromoo hin jaallatu hin jibbaa dhimma Oromoo hin jaallatu hin jibbaa waraanichi ideologically waraana eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf gaggeeffamaa ture waan ta'eef hayyuun seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa gama isaaniitiin waraanni Oromiyaa irratti labsameen waraana sirna deebisuudhaaf labsameedhaan mootummaan kun hundee isaa irraayyuu mootummaa dantaa Oromoo eeguu miti jedhum. Waan uummanni keenya uummanni Oromoo kun hubatudha kan amma dubbatamaa jiru. Hubachuutu irra jira waraanni kun maaliif akka inni deemaa jiru yaada gurguddaadha kan nu kaasanii. Ilaa tokkoffaanii sirna deebisuudha barbaaduudha. Kan Oromoon hin hubatini ammayyuu taanaan maqaa Oromiyaa bilisiginnaa Oromiyaa ka jedhu waan qabaateef waan Oromoodhaaf loogutti fakkaata ta'a darbee uummata keenyatti OPDO'n waan Oromoodhaatiif hojjetu itti fakkaatuu danda'a. Garuu hundeedhuma irraatii kaasee daangaa dantaa Oromoo eegsisuu wanti jedhamu akkuma gaaffiittuu bilisiginnaa keessatti ka'aa hin turre ergii muummichi ministeeraa kana dhufeetiiti. Kaayyoo fi akeekni waraana kanaa Oromummaa balleessanii biyya alaabaam afaanii fi amantii takka qabdu ijaaruun bara olaantummaa saba tokkoo deebisuudha jechuunis ibsaniiti jirum. Waraanni tumsa humnootaan Oromiyaa irratti labsame kun garee tokko gammachiisuuf kan labsame ta'uu kan ibsan hayyoonni kunneen mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo meeshaa siyaasaa muummicha ministeeraati jedhaniiti jirum. Humni waraanaa mootummaa Itoophiyaa sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu danda'u irraa akka hin jirre kan ibsan hayyoonni kunneen waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa baduu hin dandeenye irraa akka jiru eeraniiti jirum. Bu'aan waraana kana irraa argamu biyya diiguu fi dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuu akka ta'e ibsaniiti jirum. Dhalattoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaan poolisii federaalaaf riippaabilikaan gaardii keessa jiran akkasumas humna addaa Oromiyaa milishaa fi poolisii Oromiyaa waraana Oromiyaa fi Oromummaa dhabamsiisuuf labsame kana irraa qooda fudhachuu irraa akka of qusatan waamichi hayyoota kanaan dhiyaatee jira. Mootummaan Itoophiyaa humnoota naannolee fi loltoota Eertiraa hirmaachisuun duula waraanaa Oromiyaa irratti kan labse yommuu ta'u waraanni dhiiga dhangalaasisaan Oromiyaa keessatti adeemsifamaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota waraanaa tumsaan itti bobbaafame qolachuun injifannoo irratti argataa jiraachuu ibseetii jira. Mootummaan gama isaatiin gaagama dirree waraanaatti isa qunnamirraa dandamachuuf humna qilleensaatti dhimma ba'uuf ajaja gara humna qilleensa biyyattii dabarsuu isaa maddeen ibsaniitii jiru. Opereeshinii Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiru kana olaantummaan akka hoogganan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa, Leetinaanti Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaanti Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ministeera muummeetiin qajeelfamni kennamiifittu himama. Haalli fayyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuu maatiin himani. Maatiin isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti obbo Gadaa Gabbisaa dhukkuba tiruutiin qabamuu isaanii ragaan laaboraatoorii mul'iseeti jira. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo kun erga hidhamanii waggaa tokko ol ta'uu kan himan maatiin dhibeen akka kanaa kanaan dura isaanirratti argamee akka hin beekne himani. Dhukkuba kanaan qabamuu qorannoo laaboraatooriitiin erga mirkanaa'ee booda hospitaala ciisanii akka yaalaman ogeessi fayyaa itti himuu ibsani. Poolisiin garuu kana gochuuf akka dide maatiin obbo Gadaa Gabbisaa kan dubbatani. Obbo Gadaa Gabbisaa erga gara mana hidhaa Burraayyuu aanaa sadaffaatti deebifamanii dhibeen itti cimee haala yaaddessaa irra jiru ja'ame. Maatiin erga ijaan isaan arganii torbaan caalus himaniiti jiru. Dhimmi fayyaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii irra deddeebiin dubbatamaa jira. Hanga ammaa mootummaan dhimma kanaan komatamu waan jee hin qabu.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti waraana mootummaatiin namoonni nagaa ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni himani. Jiraattonni har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan aanaa Qondaalaa ganda Shaggee Jaamu keessatti tibba kana lubbuun nama 3 dabruu himani. Ajjeechaa kana kan raawwate waraana mootummaa qabata duula farra riphee lolaatiin bobbaafaman ta'us jiraattonni ibsanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunneen obbo Muluu Kaabaa fi obbo Kimfaayee kanneen jaaman akkasumas dargaggoo maqaa isaa ammaaf hin baramne jaamanii jiru. Gama biraatiin aanaalee Qondaalaa fi Beegitti neetwoorkii bilbilaa balleessuun hawaasa jumlaan hidhuun hammaatee jiraachuun himamee jira. Hidhaan kunis kan hammaatee sababa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdu jechuun akka ta'e himanii jiru. Jiraattonni manneen hidhaa garaagaraa keessatti reebichi, dararaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa hidhamtoota irra gahaa jiraachuu eeranii jiru. Oromiyaa keessatti waraanni bilxiginnaan bobbaase nuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun saamicha bal'aa uummata irratti gaggeessaa jiraachuun himame. Waraanni bilxiginnaa sadarkaan jiru caasaalee sirnichaa biroo wajjin qindaa'uun maqaa waraana bilisummaa Oromoo fayyadamuun saamichatti akka jiru jiraattota godinaalee Oromiyaa garaagaraatu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Bal'inni oduu kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbifne humni mootummaan duula farra riphee lolaa jedhee nutti bobbaase saamichatti jiraa jedhani. Saamichi humnoota mootummaan bobbaaseen taasifamaa jiru immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahateetii jedhani. Saamichi kunis karaa bilbilaa fi qaamaan taasifamaa jira kan jedhan jiraattonni qondaalonni waraanaa kunneen bilbila garaagaraatiin bilbiluudhaan maallaqa guddaa akka kaffalaniif doorsisaa jiraachuu himani. Maallaqa gaafatamtan kana hatattamaan bakka nuti jennetti kaffaluu qabdu ta'uu baannaan tarkaanfii ajjeechaatu isin irratti fudhatamaa nuun ja'an jiru. Ijoollee keessan ukkaamsina qe'ee fi qabeenya keessan ni gubna kanneen ja'anii fi doorsisaan biroo humnoonni mootummaa akka fayyadaman jiraattonni himani. Gochaan humnoota nageenyaa mootummaan bobbaaseen raawwatamu kun godinaalee Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibbaa keessatti garmalee akka babal'ate jiraattonni ni komatu. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gochaan humnooti nageenyaa mootummaa kun har'a kan jalqabee miti ja'a. Duraan jalqabee mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf yakkaawwan garaagaraa maqaa wabootiin hojjetaa ture ja'a. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa sabaaf qabsaa'aa kan jiru waboon uummanni humnoota mootummaan bobbaaseen maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatanii saamanii fi yakka garaagaraa raawwataniin akka hin burjaajofne dhaamsa dabarsee jira. Mootummaan dhimma kana ilaalchisee hanga ammaatti waan jedhe hin qabu.